Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantoo sallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtattis naa qaqqabu. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka xiqqoo viidiyoo guyyaa afranii tokko isin jalaan badeen ture. Viidiyoon kun guyyaa sanbarallee gahu beekuu baadhu. Dhiifama isiniin jira ijoolleen baay'eenillee maanu jalaa baddellee hojiillee dhaabdellee naan jettanii jirtanii. Hojii kiyya saa 24 gonkumaayyuu hin dhaabne viidiyoo bichaa simbiraan gahuun xiqqoo. Rakkadhee jechuudha sababbiin isaatillee waraabuu gubbaarratti jechuudha xiqqoo biizii ta'eetoo kanaadha malee meeshaalee baay'een na bira jira kan xalabame meeshaaleen mana keessaa meeshaaleen biffee meeshaalee obboleettii kootii kan bifa ajaa'ibaatiin hojjisiise kan isin hundaafuu barumsa ta'a. Already ani dhugaa jirtu dubbatanii bakka aduun dhiite buluu wayyaa jedha Oromoon yoo mammaaku waan ta'eef waa'ee aran majalisii kanarratti yookaan immoo majalisa gizee wanni isaa carqii isaa hodhisiisan yeroo baay'ee namoonni baay'een illee irratti viidiyoo waraabanii too jiru anis viidiyoo irratti waraabee jira hojjisiisellee jira. Garuu waan ajaa'ibaa guyyaa har'aa kanarratti jechuudha wanni kun carqiin inni hodhame kun diizaayinii obboleettiin teenya biyya alaatirraa aran majalisii biyya alaatirraa ergatte haala saniin koofartiidha jechuun ni dandeessu jechuudha carqiin isaa dhugaan isiniin jedha keessi isaa isboonjidha biraandi akka argaa jirtan kana jechuudha. Egaa ka fillafiititti baasetti nan jechuudha kan sharaa jala afeetanan oddoo bakka hojiititti jechuudha kana waraabaa jiru fillafiitii aduudha kan argaa jirtan kuni meeshaa kana isinuyyuu ragaa ba'uu dandeessan. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya yuutuubiiwwan adda addaatirraa meeshaalee iskiriishuut godhanii tonatti ni ergu. Ani garuu fakkeenya bakkeetti kan gurguramu ni jira. Isa orijinaaladha jechuudha kan fidu. Sammuu kiyyaafan kana yeroo baay'ee isa biliilichi osoo hin taane isa boruuf yoo itti nyaatanii miiccatanii biffee keessatti deeffatan boru gaafa baasan addisii ta'ee taa'u akkuma ofii kiyyaatti jiraadhutti anamma yeroo ayyaanaa meeshaalee koon baasu isuma haarawaa fakkaata wanti na jalaa jijjiiramu tokko homtuu hin jiru jechuudha. Meeshaa akkasii itti fayyadaman ta'uu qaba yeroo baay'ee suuraa akkasii nutti ergan suuraa isa fudheetan meeshaa orijinaala deemee tobbita jechuudha. Kanaadha meeshaan kun baay'ee tokko bareeda. Dhugaan isin jedha majalisni kun carqiin inni hojjisiifame guyyaan inni itti fudhate. Dhugaan isin diizaayinii kana baasuudhaaf jechuudha maamiluma kootu nan dinqisiifadhe jechuudha isaan kanneen hojjete isin jechuun jaaladha. Ammas mooyyuu meeshaalee mukaa meeshaalee baay'eetu jira. Warroonni na biraa qabdan ni beektu warroonni mooyyuu gara xalabachuudha eeggattanillee viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatina warroonni chaanaala keenya faarawaa taatan irratti sabiskiraayibii godhuun maatii keenya ta'achuun gamanumaan affeerraa kooti. Warri nafaana turtii gootanii laayikiidhaan keessattuu keessan dhuftanii ayyuun badinii maalii hin dadhabdemoo dayiisa geessemoo warri jettanillee isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka ganaadha ganaa wajjin hojjenna akkasumas immooyyuu fuuldurattis waaqayyo umurii nu haa dheeressu abbaan manaa koo isin jira woonani manatti sol deebi'ee ni hojjetama jechuudha wanta addaan jiru tokko homtuu hin jiru. Ammas taanaan viidiyoo bakka barbaaddanii fiddanii meeshaa haala barbaadan diizaayinii kan feetan biyya alaatirraa kan feetan aappii adda addaatirraa kan feetan yuutuuboota adda addaatirraa fiduu ni dandeessu. Ani yuutuuboota irraa fudhee immoo orijinaala isaa barbaadee deemee bita jechuudha. Amma fakkeenyaaf obboleettiin kiyya sahaanii firiijii tadaraabii kana xixiqqaadha kan ishiin natti ergite ababaa qabdi xixiqqoowwan wayiiti. Ani garuu orijinaala isaa tan deemetoo kan gurguddaa itti aanaa xiqqaa sadii hababaa bakka tokko qaba guutuun isaa hababaa miti jechuudha. Yeroo baay'ee wantoota orijinaala irratti ijoollee hababaan hin baay'atu. Kana beekuu qabdan amma giloobaliin kun fuuldura kana bichaadhaan qaba hababaa. Qaamni muluun isaa jalli isaa sibiila gubbaa wanni isaa bichaa qalamiin dibame jechuudha. Feeta waxii irratti ho'isuu dandeessu. Feetan akka barbaaddan irratti hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanan isiniin jedha. Burcuqqoowwan kunniin simboo qabeessa. Wanni keessa gaafa galchitan biffee keessa gaafa galchitan keessattuu ijoolleen meeshaalee hojjisiifattanii too galfattan biffeen fakkeenyaaf amma duwwaasaa gaafa taa'u hin bareedu. Haga dandeessaniin meeshaa keessaniin keessatti galfachuu yaadaa isiniin jechuun jaaladha. Ani hunduma caalaa meeshaaleen hojjisiisee gaafa ba'u caalaa wanti na gammachiisu homtuu hin jiru lafa kanatti. Sababbiin isaa dadhabbii koon ijaan argen jedhaan isinii ol jechuudha. Dadhabbii koon ijaan argen jedha. Amma aran majalisii kan nan jaaladhe hedduu tokko natti tole. Diizaayinii isaa obboleettiin koo filatteeti. Diizaayiniin kun kan biyya alaatidha. Biyya keessatii miti. Isa saniin garuu suuraa kana kenneen suuraa sanirraa fudhatanii isboonjii bakka isboonjii carqiin isaa biraand bakka fakkaatee
haalli isaa gurraachi fi maatiin inni wajjin hin deemu kun addaadha. Warri halluu filachuu beektu ni beektan. Laayikii keessas nan eega. Koomentii keessas nan eega. Warroonni beeku ni beeka jechuudha. Biraandii ta'uusaa akkasuma halluun kun waliin deemuu isaa bicaa isa akka malee wagag jedhu san osoo hin taane yoo mana seenan mana feetan qalamii feetan hoo dibda wajjin mana keessa fakaa godheetoo bareechu. Akkasumas immoo minxaafis akkamitti akka wajjin deemaa jiru argaa jirtu jechuudha. Egaa ka alatti waraabee jala kanan afeetoo jiru wanniidha sharaadha. Isiniin jechuun jaaladhaa fuulduratti immoo andiraasha bareeffannee tolfannee andiraasha keessatti hojjenna. Ammaaf gibbii bakka hojiitti jechuudha kan hojjechaatoo jiru. Isiniin jechuun jaaladha rabbi umurii nu haa dheeressu wal bira nu haa jiraachisu ganaa wantoota baay'ee wajjin hojjenna. Warroonni yaada qabdanis jiraannan warroonni meeshaalee na biraa qabdanis jiraannan meeshaa laayikii gochuudhaan ijoollee biroota biraanillee gaa itti fayyadama. Fakkeenyaaf amma warri haram majalisii isiniif dabarseen ture yeroo darbeechuudha. Gatii jiddu galeessadhaan haram majaliisiiwwan bareedaa ta'an gatii jiddu galeessan akka haram majalisii 3-4 isinii dhiyeesseen ture. Itti fayyadama. Ijoolleen fayyadamuu barbaadan akkasuma soofaawwan adda addaa ijoolleen ani gallakkisanii jira asi jalaa fiddaniitoo itti fayyadamuu ni dandeessu isiniin jedha. Akkasumas immoo yaadas qabaattan as gubbaatti wanta kanaadha kan jettanis hoggaa jiraate wanti hanqoonis yoo jiraate ta'e saanduqa koomentii jalatti naa teechisaa yaada keessan nan barbaada. Yeroo kamiyyuu sa'a 24 koomentii dubbifachuu nan jaaladha. Keessattuu yeroo hojii fixee galgala kara hirriba kiyyaa deemu baay'ee giizan konneekshinii qabu baay'ee koomentii ilaaluu nan jaaladha jechuudha. Kanan isiniin jechuu jaaladha. Ani hedduun isin jaaladha jajjabinni isin naa kennitan irraa na eegdan waaqaa gaditti dhugaa baay'ee tokko na jabeessitanii jirtu. Hagaarraa turtii waggoota meeqaan afaan guutanii jirtu. Buris immoo umurii dheeraa wajjin ni jiraanna hidhee tan abdii qaba. Kabajamtoota koo hordoftoota koo dhugaan isin jedha jaalala onneerran isin jaaladha. Warroonni hojjisiifattanis warroonni immooyyuu yaada keessan koomentii jalatti naa kennitanis warroonni immooyyuu gallee yuutuubii si faana hojjenna cimtuu akka keetii kana jettanis ani cimtuu isin caaletii miti. Ani akkuma keessanidha jechuudha. Garuu walumarraa barannaa waluma fayyannaa waluma jaalannee wal utumnee wajjin baana waan ta'eef warri dhufuus barbaadan mana koollee warri dhufuu barbaadan hoggaa biyya galtan na birattis boqachuu warri barbaadan rakkoon hin jiru manni kiyya mana keessanidha. Karri koo karra keessanidha isiniin jechuun jaaladha. Majalisii kanarratti baay'ee tokkoon gammadee baay'ee tokkoon jaaladhee ani immoo koomentii keessan nan eeggadha. Isiniin jechuun jaaladha. Meeshaan obboleettii kiyyaa kun kana qofaa miti. Meeshaan isii hin goolabamne ni jalqabame malee garuu majalisa kana erga ba'ee argisiisuun qaba. Arguu qabdi ishiinis firee ofii arguu qabdi. Akkasuma immoo warroonni kuuwwanillee warroonni akkasitti bitachuu barbaadanii tooganaa hojjisiifachaa jiranis ni jiru waan ta'eef itti gammadu abdii itti godhatu kan jedhuufan malee meeshaan obboleettii kooti meeshaa xiqqaa miti ganaadha. Meeshaan mukaaleettis hojjetamee bahu biiffee algaa wantoonni akkasii guutuu meeshaa manaati jechuudha. Meeshaan ishii isiniin jedha waaqa kadhadhaa fi nagaadhaan inni hafessiifaa bahu naa jedhaanii akkasumas immooyyuu nagaadhaanis itti galtee kan itti boqattee warri ijoollee qabdan ijoollee keessa wajjin warri gaa'ila qabdan gaa'ila keessa wajjin warri immoo ganaa gaa'ila uummattanis immoo isiniif rabbi haa qopheessu isiniin jechuu jaaladha. Egaa kaayyaantu salaatillee akkanatti kunooti haala kanaan dhiyaattee jirti isiniin jechuun jaaladha. Meeshaalee kana akka sirriitti isinitti mul'atutti isinitti argisiisaa jira isiniin jedha. Burcuqqoowwan taanan sahaanii giloobaliiwwan sahaanii firiijii aynata feetaniitu jechuudha. Argachuu dandeessu nu biratti isiniin jedha. Hedduu tokkoon isin jaaladha. Hedduu tokkoon isin kabaja. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti bakka jirtanitti nagaanaa ta'a. Baay.